hojjetaa kunniin poolisoonni sagalee dhageessifataa jiran qeerroon takkas naamusni sagaleen keessan ol ka'eera kan jedhu qofa. Biisin Itoophiyaa. Ijoolleen deemuu didanii sagalee dhageessifataa jiran poolisoota Firii Jowaar Muhammad. Firii Jowaar Muhammad. sagalee warra daannaa si dhalate biyya keessa sagalee fi dhageessifataa kunniin poolisoota sagaleedhuma dhageessifachuun sagaleedhuma dhageeffataa jira. kunniin poolisoota daa'imman as keessa dhalatanii kunniin poolisoota kan ergee jedhe akkuma beekamu imbaasii Itoophiyaati as keessa jira. Poolisoota tokko nama marsee eega sagaleen nu jeennes hin jiru. Kana kan hojjetu ammoo imbaasii Itoophiyaati. Imbaasii Itoophiyaa kan biyya Faransaay keessa jiru waan kana hojjeta. Isaaniif nyaata bitee hoteela qabee warroota hiriira yaadatanaaf nyaata bitee hiriira baasanii akkuma margaa jirtan kana sagalee keessan dhageeffachuu yakka jedhanii poolisoota nu erga. Kana kan hojjetu ammoo imbaasii Itoophiyaati. Imbaasii Itoophiyaa kan biyya waan keessa jiru. Kana waan ta'eef sagalee daa'imman biyya keessa fixaa jiraniif haadha isii kan biyya keessa ajjeesaa jiraniif obboleessa isii kan biyya keessa ajjeesaa jiraniif sammuu nagaa dhalattee biyya nagaa keessatti sammuu nagaa hin dandeenye daa'imman biyya keessa dhalattee akkana boo'aa jirti. Sagalee dhageessifataa garuu kana gochaa imbaasii Itoophiyaati. Imbaasii Itoophiyaa kan biyya Faransaay keessa argamu. Firii Jowaar Muhammad. Bifa kanaan sagalee dhageessifataa jiranii poolisoonni imbaasiin Itoophiyaa ergee jedhe akkuma itti fufee jira. Homaa isaan wanti balleessanii illee hin jiru. Akkuma margaa jirtan qeerroon sagalee isaanii dhageessifataa jira akkuma itti fufee jira.